eessuma kiyyaa jette eessuma kiyyaa waliin mana tokko keessa galaa jette mana tokko keessa galaa san boodatti mucaan dhufee jennaanin itti dawwalee gadi bayii jedheen jette lookshiina ergee fi lookshiina yeroo sanuu osoo gara laafoo lakkitaa hin argin jennu ergee fi inni teessuma ofiirra taa'aa jira laayibii gaccufatee mucaan dhufee balbala jira gabbayii inni jennaanin gadi bahuu didee gara laafoon hin bahu jedhanii didee jennaanin seena jette manumatti. Ilaa usume. Ayya. Ilaa isin jettu sunuyyuu uffee rabbiin kiyya kennetti. Gara laafoo sa'aatii sanitti namnummaan tokko bira hin jiru. Uffee oofti malee. Micaa ollaa iyyeetti bahe kana malee mana gara laafoo keessa namni tokko hin jiru. Manni isaa gara qulfine ijoolleen hojii jirti. Sobdu jedhiin taneessuma jettu sunuun kijibdi. Tortortuun tun. Namni tokko wajjin hin jiru gara laafoo mana keessa adda ofii jira. Adda ofii gabbee dhagee malee namni gattaayi lookeeshiniin ergiin kana jedhiin hin jiru. Inni adda ofii ergee micaan ellaa sunuu iyya dhagee gara laafoo. Maasu zabatiin tun. Ollaa wayita jettu suudi ollaa wayita jettu mana ture moo haala turere wayita bishaan ollaa sunuu biyya dhagayetti ba'e jettu manatti moo haalatti sila yoo karaa biraa jiraate ollaan eessarraa achi dagaare. Alatti bakki itti wallola nu ala. Ala. Mana shaara bakka baruma ofii dura dhaabatee ergee moo dachii badheetu jira saaratti walii wasafan saara namoonni kun sila hoy shaaraa gubbarra. Laa mana ofii dura ergee mana ofii dura. Maanuma jedhi kaa. Mana ofii dura. Karaa addaa wal jechuulee manumatti dhufee jiru. Walumatti dhufee. Viidiyoo waraabame kaatee agarratti kun protection harkaa walda'utti jiraniiti moo egaa wal dhahanii wal geessan dhiiguma qofa waraaba. Wal dhahanii wal geessan dhiiga isaa. Dhiiga inni dhahee. Dhiiguma qofa waraaba. Yaani qabatama namni gara laafoo malee qabatamatti beeku. Tokkumaa jedhameeta jara na bira jira isin. Dubbii sobaa dhiisaa. Kuri Abubakar ka jedhu kun bira jira. Abubakar. Turi nama Foto Abubakar Hussein. Achi keessa rabbiin nagaa naa baasu. Araaramanii jara akka naa baasu. Namni maanii quba qabuu yoo jiru namni bira jiraate. Akkasitti dooktirii foloo godha bal'aa Abubakar tura me wuiti kaban dame sin gutru Abubakar inke jiba kun lihat tura ka dese taro kartani Atura kun. Deebsi warri dubaa shabaka tuanta. Ila namni ke namni tajaajila nam bututte jira akka ka ollaatu itti dhiyaate jettu ollaatu itti ba'e jettutti dubbiin naannoo uumanaati garuu nama sadii kanallee atillee nama lama maal jedhaa jirta yaa dubbiin ta'u jettee walaatiin jikko walumatti dhiyaatti ka wallaahi ka keessa beeku akka jette rabbumaati walumatti dhiyaatti waa rabbuma tokkicha wanti godhaafi namni gisee gara laafoo aarii qabdi akkuma aarii qabdu lafa keesse maalikiyyaa firakiyyaa wajjin mana galaa yaa bakka dhahee jette haadha nama arrabsaa bakka dhahee jette ni laasu ni sirrii miti jettiin loogii dubbatte sirriin dubbanne. Jechi mana jennaa jedhaa bakka manaa jedhe san lafa isinii bakka walumaa galatti wanni tokko bara isinuu itti galfatuu dandeettanii waan kana osoo fagoo iyyuu ofiin ila wanni isinii galuu qabu maal inni beeytanii jarri kun wal dha'u namni kamuu erga lookshiin erge namni tokko erga lookshiin sun barri maduratti dhaaba yoo mana keessa teettee ergite erga barri duratti dhaabe namni tokko gabbayyi yoo jedheetiin ati karra raafantee itti gadi hin bahin namni gartee karra dhiitee waytiin sisseenu ati akkasitti teettee teessurra namni akkamitti osoo teessurra akkatti taa'eetiin jawaala laalu akkamitti duuban dhufee dhaama dubartiin yoo dhufte namni keessummaan yoo dhufte mana namaa usseene namni nama jalaa ka'ee kottaa ta'a jedhaan digalee kun dubbiin waan badee jiru digalee kan namni jarra jecha miidiyaa irratti waan abbaa rabbiin dhugaa onnee isaatirra kaa'e malee irra guddoon tarabbiiti rabbi jara hundaa achi gadaa baasee nagaadhaatu murtiiseedha du'aayii godhaa fi namni ma wallolaa ima araarama
walitti namni noolleen jiru ilmi namaa walumatti bu'aa. Waan rabbi isa nafsee baasuudha osoo akka aareesanii namni yookaan abbicha aaree dhufellee albee wayiituu qabatee dhufee macaroo sa'a sana nama haarati waltii isii har'a nama akka taasamuu miti. Namni dhaamuun uma jiru hima fayyaa mana malee seeranii du'aayii godhaafi akka rabbi achi keessaa gabbaasu hundaayyuu. Rabbi irraa amma akka nama itti hattuu tokkotti ati ijoolleen kun ajandaa sammuna kana bahuu danda'a Usmiye, koi. Anamba gabii ijoolleen baay'inaa qaba bashaashan. Sinamma beekaan osoo jammale waan kana haga ta'e tokko dhugaa kuma qabne uummata akkaataa ta'e hundaa Oi, bichante birillee nama biraa deemee nama dhuunfaa jiru. Kara laafoo birallee bichaan ollaa kan jedhu kun akkamitti addammaa qabu baatu nama kana. naangalee jechi kee irra deebi. Jechi kiyya laali. Firii birallee makkeenya nama jiraame. Kara laafoo birallee nama jira. Dubbii tana jarri akkamitti akkaataa jarri tolloofte kan akkamitti addaan baafachuudhaaf tana gammaadhi. Kaataa jarritti walloofte jarri kun lammaan gabbaatu malee eenyu dhugaa argaree namni bira hin jiru. bilbilaan jara kun namuu dandeenye nama kun jara kun namuu dandeenye. Firii malee gara laafu ta'uun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kanaaf jara maraa rabbiin nagaa naa baasu guddoon san jarri araaramanii jarri akka araaramtu godhuu dandeettanii warra achitti qabu jirtu. Araaramtee akka baatu. Inshaallah. Rabbii gara nagaan gadaa baasu malee araaramaa eessa dhaqa namni nama wajjin jira namni waliin dhabne jiruun araaraman. Yaani jarri oifii walii gootu malee poolisiin gadi. Hamza ati koi dubbii kana quba qabda keessa. Quba qabaa jechuun durallees maaliin gallaa beektaa? Kuutiin karaa deemaa jira meetu gadiin as mi'e. Woyti qaban ijoollee. Isa wajjin galta ati gara laafa wajjin galta moo mucaakaa wajjin galta? Gara laafa wajjin gala. Hayyee gara laafa wajjin galta mee dubbii gaafa inni dhaamusan bira jirta moo dubbii kana akkaataa itti quba qabdutti mee nuu himi irraa quba qabdu waan dhugaa jiruu fi waan soba dubbatamaa jirullee. Ani gata ta'e guyyaa kan karaa deemee mana hin jiru. Garuu akkuma nama tokko laban isaanillee wallabdee illee hin jira akkuma sooshaal miidiyaa kana wallabanii. Gaafa wallabanillee innillee akkuma nama tokko lafa ishee mana ergee fi mucaan illee hin beeka durallee lafa ishee mana keenyaa hin beeka yaani bakka gara laafoo garullee hin beeka. Paarkingii balbala jirtuutu jira. Paarkingii dhaabbatee waamina fakkaatti mucaan gara laafoon gadi ba'e. Gadi ba'e jennaan dhaqeetuma jechuun mucaan illee akkasitti makiinaa keessaa gadi bu'ee waan hin taane makiinaa keessa shiboo makiinaa tana qaba makiinaa keessa taa'ee gadi waame akkuma nama tokko dhaqeetuma gara laafoon biroo dhaabbate illee makiinaa balbala gaabbinaa kanaan sa'aatii kana mucaan akka malee dha'ee jechuun baay'ee miidha isa gara laafoo miidhee jira miidhee jira ijoolleen nama sadii taanillee duubaan baatee silkii isaa fuudhanii inni immoo hadhee kana bichaa qabatee hadhee kana yoo qabate mucaan ollaa kun asitti gabbee warri ijoolleen poolisii dawwalanii ijoolleen hadhee akka inni fuudhanii qabatee eegamu waga mootummaan dhuftutti mucamattu duubarraan takaataranii qaban. Laa harkumatti qabatee eegee. Eewa. Wanti kana makiina keessa hidhattee deemu jaa? Makiinuma keessa tol deebiseetuma makiinuma keessa qabeenyi mucaa. Eewa dubbii akka barbaanne. Amma gaafin asirraa qabu mucaan kun akka malee dhaame gara laafuun wayitii dhaame kanatti lafa bu'e moo gara laafuun salphaa dhaame namni akkamiin nama qabee dhaabuu danda'a haga namni itti iyya bahu hagum namni iyya bahu iyyuu. Wallaahi ka
Dha'ichisaa jechuun wanti qaamni kun kaleessa hospitaala ba'e. Guyyaa meeqa guyyaa afur hospitaala jira. Kaleessa hospitaala ba'e. Dha'icha guddaadha. Kun amma suudiillee faayilee quba qabaa deemanii ilaaluudhaaf dhaqanii hin dhoorkan seenullee hin dhoorkanii. Anillee kaleessa nama wajjin dhaqee jira. Kaleessa garuu yoo na dhaqu ba'ee jira inni hospitaala. Dha'ichi sa'aatiin ho'aa waan ta'eef laalaa sanitti dhagahamu didee qabatee akkamittiin akka akkasitti danda'ee qabe dhiinni dammoo makiinaan isaatiillee hin beekamu makiinaan isaa akka jedhutti dhiinni irra guddaan makiinaa keessa dhangalee mataa ol kaawwatee bakkuma marii tana qaqqabe dhiinni ammoo achi keessa gad dhangalee iyyuu baay'inaan lafa dhangalee caala achi keessa dhangaleetu baay'ata. Dammoo nama dhiinni dhangalee jechuun biyya kanatti baay'ee ulfaata poolisiidhaan ijoolleen poolisii bilbiltee jennaan. Hamza ijoolleen poolisii bilisuutam. Mucaan mataa kan gaafa bu'in jechuudha. Qabe jechuu keeti. Mucaan baroon kee dhoofne taa'ee makiinaa keessaa dha'ee bar. Gara laafotu makiinaa keessatti itti achi seene jechuun morma itti achi kaayate fa'aa akka yaada akka ilaalchi keetti raawwatu. Gabbuu jedheen gara laafoon ijoollee duubaatillee kuman qabu inni kottu gabbuu jedheen dhaqeetu. Mucaan achuma makiinaa nama keessaa dha'e jechuudha. Akkuma nama gabbuu ta'e balbalaas banatee karaa mucaa wannoo qopheeffatee deema gara laafoon ammoo akkuma nama tokkotti gabbee duubumatti gabbee na fakkaatti. Itu jadi yang dia Hamza. Dia baik ke betul. Tombir. Habib yani waliin gala amallee mana murtaa jira. Se argisiisu danda'a mana jira. Guyyaa sani mana qaama bira jira wallaan turaa. Kawaan kana dabaafachuu dandeenya. Hamza angaafi takkas gaafadha. Fakkeenya gara laafuu fi firii waddaanii jedhan saniin booda ijoolleen biraa jirtoota hin dhufaa beekuu dandeessee fakkeenyaaf. Ijoolleen lama mucaan ammoo ollaa keenya galu kun dhiyoo asitti galee ijoollee aleenii kana keessa baay'ee beekuu hin dandeenye. Ijoolleen nama 3 jedhe. Silkii isaanii illee fuudhanii gara laafollee dubbisee jira harallee dubbisee jira jechuudha. Silkii isaanii fuudhanii silkii qabachuu hin dandeenye. Inni mucaa haan qabee jennaan silkii fuudhee duraayyuu mari'atanii dhufan fakkaattee akkamitti akka silkiillee harkaan fudhachuu danda'an hin beeku wallaahi. Silkii fudhatanii achiin badan. Poolisiin dhufee jennaan inni horee kaan ammoo gara laafoon hin qabee jarri lamee walumaan kuttee jecha. Silkii gara laafootu fudhatame jechuudha. Silkii fudhatameera. Wanni maaleykum assalaam afmiyye wanni jiruun xiqqoo jiran anaaf galaan jiru dhiifama wajjin tokko eega nama akkasitti miidhamee hospitaala guyyaa meeqa ciise ta'e gara laafooni nama isa dura dhaabbatee humnaan isa dhahuu danda'e tokko akkamitti akka qabee qaama mootummaatiin eeguu danda'ullee namaaf hin galu xiqqoo. Tilmaa meeqa ta'e irraa inawaa akka harmatti fakkaate. Sa'aatii ho'aasan sitti dhagahamu Sa'aatii sanitti dhukkubbii danda'u. Gaafii wayii sirraa qabaatu. Gara laafoo dubbiftee jirtaa miti. Ganama kanallee dubbisee raarta. Gara laafoo dubbiftee miti. Dubbisee. Okay, dubbiftee jirta. Gara laafoo waan kana irraan odeeffanne akkamataa ittiin lola kan ka'ee meedhaan. Akkaataa lola isaa odeeffachuun taane akkamitti akka jiru bichaa gaafadhee. Kaleessa dammoo hospitaala deemnee gaafannee maqaa paaspoortii isaa fudhannee gaafataa turre har'a beekin jedhan kaleessa edda jecha. Hayyee jenneen har'a amma achi deemuudhaaf kan qopheerra jiru inni ganamaan tana bilbile gara laafoon bilbile jecha. Maal jedhee jechuun amma inni wanni jedhu wanni dhaammatullee waan marbaaba isaatti himanii malee kana otoo hin taane beektaa namni amma araarama bichaa araarama gaafadhaadhaati walitti araarama arbaamni keessan haa dhufu jedheen ani walumaa galatti dhufanii dubbii gara jaarsaatti isin haa deebisanii dhiisaa jedheen innillee fayyee garuu hospitaalatti achumarraa deddeebii naan jedhanii amma achitti deebi'ee jira mucaa wajjin mana hidhaa deebi'ee jira mucaa immoo ol dabarsan ta'e achuma jira ta'e hin beeku.
Dubbata Lubu nama Rabbi baale ake santu rabutu. Lubu nama bomba. Lubu nama Kana mabari. Yani kana makamal to ya vere miye. Yani kamain jero kana. Dombira malari to ko fama wani kun dubbi kun walla taje di kabutum mani zani tu kun hagam hasu si gane rabutta jar lamam ba. Jarri gabba. Koi, gaaf jarri gadi baate rabbi naqaba. Dhageeffadha takka dubbate kararra deemaa jiran akka sammuu kiyyaatti sirriitti. Intama gurbaan jedhu kana kana sirraa kutaa jiran maasaa Walumaa gala du'aa godhaati garri nagaa gadaa baatu. Afur illee dhamu shan illee dhamu. Abbaabichatu beeka malee bakka kanatti namni yeroo san qabatamaan bira dhaabbatu hin jiru. Namni yeroo san jara bira jiru hin jiru. Isin du'aa godhaa fi rabbi nagaan jara gadaa baatu gabbaati jarri. Ayo kan isin gaafachuu barbaadu maal isin fakkaata beektani eenyu Hamzaa kana kan gaafachuu barbaadu inni silaa manaayyuu akkamitti akkaataan kun ta'ame akkaataa inni itti qabee eege namni dhayame namni silaa dadhabbii guyyaa hospitaala kana tur nama qabee dhaabbata yeroo sanitti jakeetiin argite yeroo sanitti viidiyoo waraabde kan jiru mucaa ollaa isaati anaaf mucaan ollaa isaa sun achuma dhaabbanne silaa achuma jirra yeroo kun ta'ame boodatti akkamitti akkana ofirraa haasa'uu danda'amee mucaa kana gaafadha Hamzaa. Akkuma nama jiruu achi jiruu kanatti akkana duubaan ba'anii fiiganii maaliif duubaan maaltu baasee fiisisan maaliif bayan osoodhaan yookiin osoo ijoolleen warra bastee ofii addaan qabanii eegageessanii deemuu danda'an firiin makiinaa keessa dhaabbata namichi immoo tabbataa dhufe lolaa dhufe okay. Kana anis qaba garuu iyyuu dhaabbateetiin maalii kana. Iyyoon sareetii dubbiin sirraan bareeddu jedha. Qabatillee bakka Nama bareedu miidhagina dubbiitiin miidhagina guddifachuuf jechuun ina darsaa fi bakka maaliif laayidhaan isin. Ini sirraan bareeddu dhageenya waan siin jedheef ila tokkoffaa ajanda wanni waan fudhaati. Fakkeenya suudina zira suuditu qabsiisee jedha haasaa turan. Namni haqqii jiru hin wayya. Namni ture suudiilleen isaayyuu fuudhuu ture suudiif ana immoo sirriitti quba ol qabna naa dawwalaa ture akkaataa ta'ame maal akka ta'amellee suudiinillee naanaa isaa ture. Boromtummaa dhagee jira yoo akkamitti dhufe. Sareetii ati bakka dhiisi kan ofirraa dhiisi dubbii kana dhiisi. Sooshaal miidiyaa Abbaa beera kabbuusaa yakkii beerri dudduutti malee baay'inaan qabu. Mina hin ajaa'ibu. Ashtii kenna siin jettee sosobarra. Mucaa waan dhagee dubbate. Ani dhaggeeffadhu namicha reefa jalaa bira jira ani nama bira jiru wallaahi namni jettee kakattu sun lakkoo tokko barreesse jalatti ana jedhi itti barreesse. Jalaa dhaggeeffadhu. Ati mucaa bira jiru mucaa laalee sa'aatii sanitti gabdee suuraallee wannollee dhiiga sanillee viidiyoo godhee jiru isin fiduu hin danda'amu balbala keenya ollaa gala. Ila meena dhaggeeffadhu. Ayyee dhaggeeffadhu no. Suudi ture. Ati mucaa sanarraa qulqulleeffachuu barbaada. Nama dubbii sobaa osoo hin ta'in namni wal afarsuun isaa dhaggeeffadhu amma laal dubbiin kun afarfamee jira amma isuma dhugaa isin jedhaan. Dubbiin garuu ifa ba'uun bareedadha. Maaliif namni haqqii yeroo san bira jiru malee dubbiin guutuun laaquun faayidaa takka hin qabu. Atillee iteettee suudillee jecha akkanaa dhaga'ee osoo hin ta'initti nama qabatamaan ija isaa qabri galu tanaan akkatti argee kunoo gara laafuun akkatti dhaabe. Walumaa galatti yeroo jarri waldhooftusan ilmi namaa tokko bira hin jiru dhugaa hoo dubbatan. Micalleen ka dhaga'e iyya dhaga'ee gabba'e gizee gabba'e kana namni bira jiru sun tokkollee ta'ee lamallee ta'ee nam ija ofiitiin arge hin jiru. Kanaafuu nama lama yookiin sadiin na dha'e haa jedhu malee ijaan ija ofiitiin hin agarre. Ka arge micaan firii qofa sa'a sanitti bakka sanitti inni akkana hime jechuu micaan. Inni namni yeroo sanitti qabatamaan arge hin jiru hunduu kijiba bira jirra jedha malee namni tokko bira hin jiru. Ina suudi waa takka siima dhaggeeffatu. Ati kunoo mucattiin anaa fi suudillee waluma bira dhayitee anaaf suudii wal quba qabna jetti. Ati guyyaa lammaffaa dhaga'e jetta maali dubbiin kun asitti wal dhibaatu yumaa sobda qote. Na dhaggeeffadhu. Isin gaafa ani isa gaafachuu dhage kana bilbilaan sa'atii ammaa kana akkamirra jirtanii maal jirtanii wal quba qabna malee yeroo guyyaa sanitti anis quban qabu anis isillee na quban qabdu garuu jidduu kanaa kan bilbilaan deemee isa hordofu kana bilbilaan wal quba qabna hanga har'aatti haala jiru. Guyyaa lama jette bakka
La haala wanni tokko wanni filatanii tokko maali beekani amma jara keenya dubbii kun akka maratti bahuun isaa waan hin jirre dhageeffatu maaliif bahuun hin oolle ijoollee kanallee rabbiin gadaa baatu biyyallee yoo ijoollee kun galte yoo ijoollee kun gadi baate dubbiin akka marattuu nima ifa baya dhageeffadha nima ifa baya kijibuun waan faayidaa tokko qabu sigalee kijibuun waan faayidaa qabu namni waan rabbi sirraa beeku irraa dubbataa jenne hooy amzaa kanatti deebi'an amzaa kana amma dubbii surraa fixachuu barbaada dhageeffadhu suudiyatu muhiiti qabadhu dhiise amzaa kun kunoo mucaa isa bira jiru na bira jiraa jedhee jira mucaan isa bira jiru amzaa si bira jiraa mi amma Oh, yang mana saja memang sewa mak, mana sah. Oh, mak pun negara lain ke sejarah Allah ke negara ini ini kau Saudi. Ya, jelas. Nama Giro salah fakasi berban. Nah, harga toko le tahu nam dubbi ku bakabu. Nama kufesal lah babu di santu. Nama dageher nama santu ku bakabu sih kale. Kalau bakal. Mana tu apa ya? Ini saat ini nama harga Yono waan beeka dhageeffatu ila amma dubbi makanaa wanni sii galuu qabu dhageeffatu dubbi makanaa mucaan sun itti gabbee jira hanga tokkollee taatu dhageeffatu yoo dhaqellee takkise yeroo masan itti gabbee osoo mucaan sun illee achiin dheessin jechuudha. Nyaanni kun akkaataa itti argee. Laala yeroo inni itti gabba'u san itti firii qofa bakka san jira malee namni bira hin jiru. Nama nagarre bichaan. Mucaan bira dhahee namni akkamii bira ta'a nama tokko dhahee namni lafa dabarsee miidhee akkamitti bira taa'ee mootummaa eega. Awgaa rabbi dubbisuuf micaan akkana himetti inni firii kanallee gara laafollee waltuttumaan baay'ee miidheeraa godhamee gara laafo jechuun nama humna qabu warra chaansii sibiila dha'eefi malee nama 3-4 osoo itti dhufti ofitti dhiisuu hin danda'u. Garuu wanni sibiilli hadoochee jiruuf waan tattaafinna qabuuf qabeera mitaa saasan qabeera gadi lakkifnu qabee. Dubbiin tama hamzaan jedhe tana maal taate biyya dubbiin namana hin fakkaatti dubbiin maal beektaa namni yeroo dhaabsanitti biraa deemi jechuu kana dhiisaa jiran abbaan fedhe yoo dhaami o'a dhaamaa kan keessa jirutti abbaa fedhe qabee. Abbaa fedhe qaba. Ati laafaa fedhe ta'ee dhiigni yeroo isa yoo kasi buu taate qabamu hin dandeessu. Jismi kee hin lola. Ufuun beeku yeroo sanitti hin lolta. Gara laafoo nama mucaa qabee akkasitti taa'ee jinni kan illee nurraa dhiisa. Ijoollee rabbii qadaa baasu bakka nagaa. Kana Waa'ee godhuun beekani. Waa'ee godhaa rabbi nagaa naa yaasu jedha. Ya Rabbi, dubbi makana adda baafatu bar dubbi mana makeenyaa kana siin galle suudii bar ila kun dhageeffatu namni kun akka jedhu kun manatti seenamee dhaame jedhu kun immoo nama kanaan dhayan jedhu kun immoo kunoo amma kun walii wasafanii dirree irratti karee fi seene tokko maal jedhee ani qabatamaan nama aleen keessa jiruuti ijoolleen kun saaratti walii wasaftee saara aleen kana jechuun nama arabni illee nama jibbituu Itoophiyaan jaalatanii badhetti walii yaate badhe lafa wal buufte nama karatu nama badhee deemutu warra makiinaan karaa deemutu itti waamee jira waan kana yaatee mootummaayyuu. Mucaa kana akka sirrii taate usmiyye dhageeffadha suudiidha dubbiin akka mucaa sirrii taate jaartiin bitattiin mucaallee akkuma jette sirriidha bakka sanitti dhaqee jettee miti garuu mucaan kunillee ija biyyaan argin jenne namarraa dhagahee nama hidhataa ollaa sanirraa dhagahee jenne mucaan ollaa ammootu iyyuu nama bira jirullee yoo arguu baate gara lamaan achitti waan tana dhugaa barbaaduun ismiyye illee gaariidha. Namni biraa akka biraa itti meeshallee kanuma adda baafatuuf hin fakkaate ismiyye illee waan. Namni isaa beekaa adamma wanti gaaf kana dhaga'ee irraa jallisee maal ajanda makanaa namni bahu dhaga'uu akka sammuu kiyyaatti ittiin feene. Kun Ibrahim fa namni nan gaafanne hin jiru akka dhagamuun feene bakka jarri rabbi nagaa hanga daa baasu ajanda makana irraa maal godhan jenna lakki xiqquma dhukkuba jedhee jallisee dhugaa namaa akka argu rabbi bichaa. Isa amma du'aa ima godhaa fi rabbi gammachuun nu haara geessisu waan akkasii dhageenye wal bira jira.